السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوردفتو تافيكا وجمتو روزاتو وندي كيسانو نغاقيا كل سالان كان أن الرامدي إسنا أغو سننجيجا أسو أمنتي فيكو تهنجن إجولي الرامو مكتما كيسانو أكسوما إجولي أمنتي برالي أشامهار كفوري سنجيجا وانتو مان كيسانو أسو أمنتي فيكو تهنجن هدو سنجالدا هدو سنكا وجا هوردفتو تافيكا وجمتو تخيا أكسوما كنو شاشامني تاكو مغالي جرا Shaashamanni akkuma galleen jira hadda ammoota hordoftoota fi kabajamtoota kee yeroo baay'ee waa'ee yuutuubii na gaafattanii warroonni waa'ee yuutuubii barachuu barbaadanii warroonni waa'ee yuutuubii na gaafattanii akkaataa yuutuubiin maal akka ta'e dhuguma yuutuubiin faayidaa qaba moo yuutuubiin faayidaa hin qabu yuutuubiin akkamii warri jettanii na gaafattanii waan hundaafuu isiniif himuuf hin dhufe. Akkasuma hordoftootaa fi kabajamtoota kee jalqaba irratti kanneen isin himuu barbaadu jechuudha osoo waa'ee yuutuubiitti hin kutin durayyuu jechuudha. Akkasuma ammoo akkuma kuno TikTok kana jechuudha. TikTok akkuma isinin jedhe dhiyoota akkasii maxxansiitu TikTok yeeseen akkuma naagolaa isinin jedhee ture. Yookaan wallaaluu fa'aa hin dandeessanii maqaa kee waan irraa jijjiireef jechuudha. Si malee shaffilaa jedha. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya waan inni isinin jechuu barbaadu. Tokkoof amma fakkeenyaaf warri TikTok kana irraatu jechuudha. Akka walitti guddisaa jiran akka wal cinaa itti dhaabbataa jiran. Hedduu arkoo jirtan maaliif isinin jedhe beeytanii TikTok yeroo gabaabduu keessa dhuguma amma faayidaa qabaachuuf mala yeroodhaaf keessattuu warri geemii taphatuuf faayidaa argachuu danda'a. Akka haga tokko faayidaa qabaachuu danda'a garuu yuutuubii wallaahi baay'ee nama fayyada. Yuutuubiin baay'ee takka gaariidha yoo itti hojjatte yaaddee yoo itti hojjatte wanni hojjetamu sun wal bira dhaabbannee laayikiidhaan waan hundaanuu sirriitti walii ilaaluudhaan waan hundaan fakkeenyaaf ammas yuutuubii kee kana gaafa eegaltan jalqaba irraa qabdanii ilaa gaafa dhumaan ilaaltan keessattuu ijoolleen biyya alaa hedduu namaaf herrega. Amma nama tokko fakkeenyaaf jalqaba malaalee ilaa dhumaatti waa'ee namni barumsaa yookaan jidduu kana barumsa namni walii hanninaa yookaan waa walitti himnaa dirqama waan tokko ilaaluun barbaachisaadha. Akka itti wal guddifnu isinii hima. Namni yuutuubii banachuu barbaadan hundi jechuudha. Namni ammas yuutuubii banattanii qabdan warri mana kana subscribing goone subscribe gootanii akkaataa isiniif hima. Warri mana kiyya kana jala jirtan jechuudha. Akka ittiin tokkoffaa duratti akkaataa subscribe walii gootan waa'ee yuutuubii isiniif hima. Amma ijoolleen yuutuubii banachuu barbaannaa yuutuubii dalaguu barbaannaa jettan hedduu prosesii baay'ee qaba garuu ammootu hedduu basiidha. Dhugaa isinii himaami isinitti ulfaatu yoo isinii baname gaafa bakka birriin keessan isinii subscribing keessan kuma guute view waan hundi isinii guute birri isinii herreguu irra hoo eegale wallaahi laazim dhugaa yoo isinitti hime yoo yaada bareeda irra dalaydanii yoo diraamaa amma namni kenna waan dhugaa hedduu laalu. Bakka ni diraamii keenya dhiftanii ka'amoo warra Amaariffaa kana ilaaltanii diraamaa amma fakkeenyaaf waan diraamaa bareedaa yoo dalaydee waanuma ta'e irrattu yoo waan bareedaa tokko sirriitti si ilaalame birrii ni qaba. Dhugaa isinitti hima Oromootiyaa walaa jajjabeessinu wal cinaa haa dhaabbannu. Akkuma TikTokii warri qabdanillee yuutuubiilee seennee hundi keenya fakkeenyaaf warri na jala jirtan warri qara subscribe illee hin goone subscribe godhaa share waliif godhaa. Warri ana jala jirtan kun jechuudha lakkoofsa. Isinii galee ka isin jalatti barreessitan nama lakkoofsa kana barreessi jala hundaa seettanii subscribe goota wanni namaa hir'atu hin jiru. Gaafa san achuma jalatti illee ammallee tuutanii subscribe gootanii nama lakkoofsa qubee oofiraa kaadha oofiraa godha. Oofiraa warra godhe kana hundaa jala seentanii subscribe walii gootan wal bira dhaabbatan achirratti illee sunillee akkasumatti gaafa ammaachillee ani isiniif hima. Oofiraa kaayaa qubee oofiraa warra argitan guutuu jala seenaa yuutuubii isaanii subscribe godha. Birrii namarraa nyaatu gatii namarraa hin hir'isu wanni isin dabalu wanni qannasu hin jiru maaliif garuu wal guddisu akkuma warri TikTok sana agartanii dirqama warri amma yuutuubii kana jirtanii oofiraa godha subscribe warri amma addisii isin taatanii subscribe godha. Isinii galee takkaadhaan yuutuubii kan sanillee anillee ol baasee isiniif wanni godha. Akkasuma amma ijoolleen yuutuubii na bira jiranii ka amma nuuf beeksisan jedhan tokkos ni jira. Isa sanillee seenanii subscribe godhanii namni achjala seenee subscribe godhee nama commentii oofiraa walii kaa'e guutuu
jala seenne subscribe goonu akkasumas tokkoffaa ammoo mana kee kana subscribe godha walaa guddifnu yeroo gabaabduu keessatti wal guddifnee wal cinaa dhaabbannee akka ajaa'iba kanatti waan hunda argachuu dandeenya jedheetini yaada anillee warra isin ofiraa as jala keettanii guutuun subscribe guutuu isiniif godha warra qobee ofirraa kaaya ofiraa yeroo keettan guutuu jala seenaa subscribe godha yoo namni hoo xiqqaate namni 50 namni 30 namni 200 yoo walii goone hedduu takka wal bira dhaabbanna hedduu takka wal cinaa dhaabbanna waa'ee YouTube isinii dabra jechuudha. YouTubein tokkoffaa an dhugaa isinitti hime akkuma isinii hime Sa'id Dunaabane Sa'idin irraayin kana hunda ga'e isinii jedhee isinii himitanii jira Sa'id Dunaabane banum waa hedduu qaba. Wanni inni hedduun qabu kun tokkoffaa editing barachuu waan copyright jedhame namarratti ergamu copyright maaltu copyright namarratti ta'a waan sirba yoo akkamii jala hiinee raayyaa akkamii jala hiinee wamata iyyuu akkamii jala hiinee kamtu copyright nurratti ta'a suuraa akkamii yoo irratti irra kennee suuraa copyright namarratti ta'a bakka kamiin seentanii gadhiistanii bakka kamiin seentanii beeksisatti leeyxanii bakka kamiin onni kanuma malee hedduu takka wallahi cinqii takka illee hin qabu inshallah ta'ii rabbiitini anamma dhugaa isinii hime gaafa yeroo tokko akkaataa isin beeksisatti gootanii akkaataa isin seentanii isiniif maxxansa kanaafuu warri YouTube banachuu barbaadan warri ammoo kabaname bitachuu barbaadan lakkoofsa as jala isinii maxxansa lakkoofsa kana ka'een jettan lakkoofsi ka Sa'idiin ammootu dhayxanii Sa'idiin irraa bitachuu ni dandeessanii akkaataa hunda barachuu ni dandeessanii dirqama ulaagaa baay'ee isin barbaachisaa YouTubein ammoo yoo dalaydanii ittiin jedhe baay'ee takka bareedaadha wallahi biraa hin xabshoo hoytanii biraa waan takka hin jettanii yoo seeraan itti dalaydanii ittiin jettan yoo akkam irraa gadi dhabdanii jettan ji'atti 30-40 hin dhabdanii yoo dalaydan jechuudha yoo hin dalayni ammoo yoo waa irratti gadi hin dhiifne wanni isinii herreegullee hin jiru wanni isin birrii arkattanillee hin jiru dirqama wanna takka mul'isu dura wama fedhe yumaa hin taane waan tokko gaafa dalayda jettanii waan takka dalaguuf gabbahanii waan san dalaydanii tirfii argattanii mire akkasuma isa kanallee irra hojjettanii tirfii argattanii irratti dalaydanii waa arkattanii akkasii hordoftaa fi kabajamtoota kiyyaa warri bitachuu barbaadan as jala isinii kaayaa isinii akkuma isinii jedhan lakkoofsa Sa'id as jala isinii kaayaa warri barachuu barbaadanillee achumarraan Sa'idii marraallee barattanii irraa bitachuu ni dandeessanii YouTube jechuudha. Kanaafuu YouTubein bareedaadha. Subscribe wal yaa goonu ofiraa warri jettanii asirra bareessan hunda isa santuqa wal bira dhaabbanna wal cinaa dhaabbanna waan akkana subscribe kenna waliif guddifna yeroo gabaabduu keessatti bakka yaaddan inshallah ta'ee rabbiitiin keessatti ijoolleen biyya arabaa jirtanii eedduu takka inshallah hafuura akka fudhattan abdiin qaban jedhee yaada waan hundumarratti rabbiin kenna nuuf haa gargaaru. Nuti yoo waliin jabeessine namni nu jabeessu hin jiru nuti wal cinaa dhaabbanne namni nu cinaa dhaabbatu hin jiru nutuma wal jabeessuu qabaa wal tuffachuu wal arrabsuu wal xiqqeessuuf waan hin taane maqaa waliin moggaasuuf osoo hin taane nuti ilmaan Oromoo yeroo baay'ee takka keessatti yeroo na ajaa'ibu baay'ee wal hinaafuu guddannaa baay'ee wal waanyuu bakka wamantaan irratti walii galtee dhabuu takkan guddannaa kana haa tuffannee birataruu haa guddannu waan akkana kanarraa bira haa kunnu sininjaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa YouTube tokko asirratti isiniif asirratti kuno as isiniif kaa seenaa subscribe godha akkasuma ijoolleen biraalii yoo barbaadan an akkuma amma kana isiniin jalatti subscribe isiniin goosisa YouTube kana jala seenaatiin micootanaaf subscribe godha micoon tun hedduu takka baay'ee nama gaariidha hedduu takka na jaallatti hedduu takka isinillee jaalladha biyya Jarmanii wanni jirti Kanaadaa jirti hedduu takka micoon teenna birna dhaabbadda isiniin jaa subscribe naa godha naa guddisa akkasuma isin guutuun keessanuu anaaf tokko ija mirgaa fi ija bitaati isin bira dhaabbadha isinillee na bira dhaabbadha waan biraatiin osoo hin taane waliif haalaallu waan laallu san hanga dhuma haa xumurru kana booda ammoo seenne akkuma ofiraa tuqa isiniin jedhe warra achi jala jiru comment jalatti ofiraa barreessan hunda subscribe seenaa hundi keessanuu waliif godha isiniin jedha akkasuma micoota illee subscribe naa godha birna dhaabbadda naaf guddisa inshallah maqaa inshallah akka isin guyyaa takka lama keessatti wanni hunda guuttaniif jedhe abdiin qaba hedduu takkan isin abdadda itti aansee warri barbaadanillee tartiibaan naa keettanii YouTube keessanii isiniifin wallaa isiniifin beeksisa isiniifin guddisa rakkoon takka hin jirtu hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa video biraatiin hanga walitti deebinu nagaan natura barumsa yoo nu barsiisi akkami editing godhanii akkamitti seenanii birrii laallachuu danda'anii deebi'ee ammootu akkamitti
beeksisatti naqanii akkamitti warri jettan isin barsiisuus ni dandeenya garuu ammootuyyuu bitadha isin jedha warri bitachuu barbaaddanii wallahi yuutuubii haga barbaaddan yoo bitattanii haga barbaaddan yoo bitattanii yuutuubii birrii isin herrege bichaa bitadha moo yuutuubii birrii isin herrege birrii osoo hin laalle birrii san jettanii fakkeenyaaf sayitoon amma 4,000 fa'aan gurguranatti fakkaate su'uudii jechuudha ka birrii herregeetiin jedhe wallahi gaafa isa san bitattaniitiin jettanii mee maal jette roozaan naan jedha isinummaan bitachuun dura karoora baasaa akkamitti itti dalaguu dandeenya yuutuubii kana amma itti dalaguu danda'a moo gaafa biyya gala itti dalaguu danda'a akkamitti dalaguu danda'a jettanii osoo hin bitin dura itti yaaduu qabdan ammoo waan inni isin himu itti yaada sirriitti itti yaada maaliif ree isii fayyada garuu yoo akka itti dalagdan hin qabaanne tokko ka abbaan manaa dhoogu jira bakka homa argeedhaan yookaan haadha bitee ka dhiisu jira isi akkasii miti gaafa bituuf kaatan itti yaaduu qabdanii maaliif bitaa jira itti yaaduu qabdanii maaliif birriin tiyya baate itti yaaduu qabdanii sirriitti jechuudha kanaafuu gaafa itti yaaddaniitiin jetta waan hundaa jechuu akka harkattanii akka irra geettan abdiin qaba kanaafuu itti yaaduu qabdan jechuudha sirri itti yaaduu qabdanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu takkaan isin jaalladha hedduu isin kabaja akka isin fayyadu akka abdiin qaba akka wal fayyadu abdii qaba warra ofiraa as jalatti tuqe kiyya tokkoffaa mana kee kana subscribe godha achiin gara kan anillee warra ofiraa tuqe hunda jala seenee subscribe goone akka dhufnellee komentii walii barreessine wal cinaa dhaabbanne wal jajjabeessuu qabna kanaafuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja akkasuma ijoollee shaasha illee baga nagaan dhufte roozaa warri naan jetta warri lakkoofsa kiyya illee barbaaddanii lakkoofsa keessanii naa barreessaa qubeedhaan lakkoofsa kaawwa osoo hin taane akka komentii barreessanii lakkoofsa keessa naa barreessaa lakkoofsa keessan qabadhe ani dileetti godhuu jalaa ni danda'a lakkoofsa keessan jalaa balleessuu ni danda'a kana biraa hin qabanne jechuudha ani wayitii yeroo baay'ee komentii keessan waan hordofuuf jechuudha kanaafuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jedha akka isin mana kana follow subscribe itti godhaa jirtan laalee akka wal cinaa dhaabbannee addaaf isinillee baatanii dalaydanii wal bira dhaabbannee wal jajjabeessuun abdiin qaba nagaan naa tura hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa jechuudha wal takkee kabajamtoota kiyya